أبتدي يجاك لنا وقت عايزين ندي ورا ترى جرت أصلي وقت نبي رجلا وقت نبي رجلا ما يرابط أنا جر قد بريشة شكرا بوافد دني دفع دبنا شكروبي دبنا شكروبي يعني شكرياتين بيكني أحمد أوفشال اللي بيكا غرانا نيات يعني ممان بوسا هكا دبنا يا ربي هكا ندبجي كله قال ليبي كتير رأي كبو إن أنا نجي كاسي في فيني كنا دوله sagalee baran nabira jira yoo keessa waasappii gootanii na dubbistanuu wanni akkuma asliin jedhe dhugaadha dubbiin dhiisa wal taarina maal gootaa ifaati egriyaati biyya maal gootaa ifaati sagalee zidhe keessaan na dubbisa waasappii amma irraa qabbuu alafa bakka dhugaa taanaan walii galla hin dhiisa amanu qofa malee namni amannaan dhiise nama السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا قام مسكالة ذرة نما دنيا نمت الله نافومتي نما كبيني نمت نافومي نما كم كمو والكتاب دالوتا والكتاب الدنيا تن إراغودان نانا وبيكو الدنيا إراغودان نتنا وان انتاني دلائنو كيستو مكا أمانتيتي أما أنا واني بردان قاتنا فلازي أكنا تيزي زبر أجبربرا نورمال أجبربرا وسطاتي أكتي كوكين كبو أمانتي داو قرأتني وان أمانتي فالسو وبوليس كي يترو تيدرو أبدا والله العظيم كان أنا أمتك إيمان لك ما تبي نندندو بكا نندو وكي يأكل سيسيرا إننا وندي باربادا مدوغادا إرجع دوغادا يموتو أثري بكا تو رب الدنيا براها كنو في وجهتن إتريدا يو إذا قرر إذا نقرر قرر مو إنكسر كوباكي يكسر mucaa kana birrii isin guurtan kana irraa mootummaa irraa buuse milishaa uffatan binna soddaan kenna yoo waan milishaa uffata bituun dhabe soddaa kiyya ittiin gargaara osoo gaafa biyya gale kaaremeetira 500 illee naa kenne namni naa oma akkasiiti gaafii baabaa sheeriyaadii gaafachuu barbaadu fuulduraaf illee wanni oromoonni kenni sirreeffatani yoo namni tokko amantii biraa irraa garan dhufe namni firoorii hedduu qabu dhufu qoya maali rakkoon jiru saffa irratemoo masjiida irratemoo ummata keenya ka amantii islaamaa qabu kanaatuyyuu baay'inni isaa irratemoo amantii islaamaa tanatti birriin bitatanimoo maali makiinaa itti bituu birrii itti guuru nama mucaan kuni yeroo 8ffaati ammaan 8ffa irratti qabu waggaa tokko keessatti nama tokko yeroo 8 gargaarsa guuruun maal jechuudha amantii eeyyamaa deebisa ustaad isin gaafadhe baaba shari'a hin balleessine mootummaan nu caalu hin jiru mootummaan nama diinii qabu shari'a diinii qaba nu diinii qabna diinii boonna imimmaan buufnee galgala taa'uu dinne dhugaa dubbattee ati wanni asirratti islaamsisanii fooloo kennanii fi leenca darbanii fi asiin umraa dhaqi jedhanii asiin makiinaa itti bitanii osoo isheen kenna ammoo zaawiyaa keessa kalwaa meeqa ta'a osoo ulamaa'ii meeqa rakkataa jirtu osoo ulamaa'ii meeqa imimmaan buuftee ziyaarraa jettu asii deebi'anii mucaan illee balleessine kazeetii irra gannaqan sun garee jala deemtutu jira nadii sabboo maama na dubbachiiftan mata jedhana ulfaadha maama na dubbachiiftan meena dubbisa nuree fi tana jaarsummaa fuuna jennee abbaa murtii waliin bakka kana jirra. Anu isin dooguuf dhufe namni na barreessee jennaan kamaali jaarsummaan naa fuutan. Amma meen dubbisa sin qabachuu dhufe
Jabaa injettani tana deebisaati abbaa murtii tana asliidha deebisa gaafiree fi jaarsummaa illee asumaan irraa isin qabachuu warri jaarsummaa jedhan. Dubbiin jilba guutaan jirtu gamaa gamanaan kennamne dhiisaa ofirraa moolee. Uduu taateeyyuu Shee Ahmadii kiyya uduu taateeyyuu dhimma jaarsummaa fuudhantu jira dhimma diktaateeraan laalantu jira habiibii kiyya. Dhimmi jaarsummaadhaa yoo garri tokko dhiifataa jiraate. Dhiifatan jirre dhiitataa silaa uumeen akkuma qabdi. Biyya jirta jirrallee numartu. Warri biyya jirullee hoo. Ka gaafa duraa dhimma kana keessatti xuxxuraa'ellee adda garagalee inni nu deebee xurii biraatu xuraayaara silkiin irraa ka'uu dideeti. Kunuu waan biraati. Almuhim amma wanni goon. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alayhi wasallam. Galatoomi aslii rabbi jazaasii haa deebu. Ijoollee teenya tamana madaamatti itti azzabamaa gargaarsa garagaraatiin uduu miidhamtu wanni kun aga ka'eetiin jedhe karaa malee hin ta'u jettee dura dhaabachuun kan kee akka eenyutitti ansi galatoonfadha. Lammaffaa waa'ee amma kaaftee irratti wanni yeroo hedduu bakka kanatti guuramu kun gargaarsi nama guuramuu fi haqa qabu bakka argataan jiru yeroo dheeraa. Yeroo dheeraa minal maybe tasa atiyo yeroo dheeraa manni kan kee banaa waan ta'eef nu biraan dhuftu yeroo barsiisu anuma kanarraa dubbataa oola Ahmad kanarraa dubbataa oola. Hujjaaja hajjii dhufe gargaaraa jedhan gaaf tokko namoonni sheekaa garee bananiiti. Hujjaaja hajjii dhufe haa fidanii fiduun bareeda. Fiduu dhabuu miti ammoo qarshii ufiitiin dhufe achi gargaaraa jennaan namni kun gimmaasha miliyoonaa baasee dhaqee. Fiduu isin daliila maal argattan hin ta'u ustaataan hundabeessinaa birrii. Mee laana Shee Ahmadii kiyyanaa obsa tatanarra hamtuu isinitti himaan. Eega inni achi dhaqee hujjaaja gargaarraa birrii guuraa jedhanii garee hidhanii jennaan hujjaanyi kun tokkochi qarshii meeqa baasee dhufee jedhee gaafannaa wajii walitti gimmaasha miliyoonaa baaseera jennaan ijoolleen gargaarsaa tantun manaa baanuu argiteen beetu gimmaasha miliyoonaa. Damooza ji'a kanaa kennitee aslii bar ka ji'a dhuhuu irraa niyyattii bar. Wallahi gaaf tokko imimmaan qabachuu dadhabean ijoolleeti. Maali jennaan riyaaditti hidhamte mucattiin takka. Mana hidhaa keessaa laakoo carraa argattee silkii argattee na bilbiltee fatwaa na gaafachuuf. Angaafas dalagaa kanarraa waan na baasanillee waan na qabanillee seenee kaji'a keessa jiru masjida tokko kenne kaji'a lammaffaa Shee Ebaluu kenne kaji'a sadaffaa nama dhibame wayiitiin iyyadhee waan san osoo hin kaffalin hidhame. Rabbi maal naan jedhaan ammoon dalagne uduu ji'a sadii san hin geenne mana hidhaa seenee jedhe. Ta'allaabatti kaleete gurguradhu kafali maan jedhinaani. Subhaanallah. Sadarkaa kanarra jira. Kanaafi hamma taateen wanni kun ammoo yeroo dheeraa namoota illee fidanii danqaratti gatanii nama silaa hedduun namoonni rakkoo qabu ukkaamamee cadhisee kataa'u ka achi garagalee nam tokko isa laalle akka reef sheekaa roobee jedhan aalimni meeqaa kan kadeeniin irratti ol baate kun ka waan nyaatee dhugeetu hin qabne tokko makiinaan yoo bitamu tokko yoo manni ijaaramu baay'ee tokko adeemsi deemamaaru adeemsa shari'aa hin gitne jedhee deebii karaa gabaabseetuma deebisaa. Sheekh Riyaad gabaabinumaan Abdallah ibn Umar gabra biliseessuun beekama rabbi irraa haa jaalatu. Gabra ibaadaa gootu tasalaattu laalee biliseessa. Gabroonni salaatutti gadi ta'etti martu nullee hin bilisoomneette. Abdallah ibn Umar bira dhaqanii bar rabbi salaataan jirtu aati bilisa gootuu fi jennaan ma khada'anaa billahi hin qada'anaa lahu jee nama rabbiif nu gane hin ganamanaaf jedhan. Warri mana madaamii jiru kun waan rabbii yoo itti dubbatan mana rabbii yoo jedhan hin sobama. Garuu rabbi biraa argata inni mindaa hin sobama. Gareen baay'attee deemtu tun dhugaan seenaa waggaa lamaan irraa ani lallabe. Wallahi billahi gaafa masgidaa birrii masgidaa yaadattanii taa'a. Gareen walii qabamte tuni rabbiin ammootiin haqa duuka jira nama tokkollee yoo taate. Gareen gariin dharee jira taa'a jee. Ijoolleen biyya Arabaa tun garaana nyaatti kan hajjii dhaqeeyanii aduu tana laalee obboleettiitii waggaa 13 achi teettu edaa birrii akkanumatti darasummaa keessatti faajjee naa kennita akkaawuntii kee naa kenni sii deebisaa jee. Garaa nama nyaatti masgiida yoo jedhan waa kana yoo jedhan aslii rabbi galata ani akkana jedhee galata dee waan himuun qabu rabbi galata sii haa deebi'u. Rabbiin natti cisiisa rabbiin
Kalee galgala tahaatii fi algarra jirtu birrii mana hawaalatiin ummati yaana ergi yettee mana yaalaa kuma dhibba gaafatanii abboo haati tiyya duutullee rakkoon qabu abdi ergi gurbaan gowwaan sun arrabsaa jira gubatu yettee tahaadha algarra ciftu kuma dhibba ergeeftu jira bar. Rabbiin asli jakasa rabbiin Bintal jazba. nama zollomame waloo baada hiini siitum sedeen osoo waggaa heddullee dheeraallee ta'e. Zaalima kanaa qaba haga gaafa isa qabuutitti. Kinoo amma asliin hin qabe sababaa rabbi godhee. Hin qabe gurbaan. Galgala aaree zayitii jaartii teena jala haatee nu kaanurrattuu gadaana hituu jedhe aaree. Aaree bara. Video samuranii argee kolfee. Achii as sheekriyaadii fi achii as silkii torba dawwale galgala san. Maalanillee xiqqoo bara rabbuma darajaa tana nurraan fudhatini dawwale. Isinii haa dabalu. Nu haa dabalu. Garee wahiitu jira gurbaan illee birrii akkasitti hin nyaanne gurbaalleen islaamummaa ammuma seenee jarriin dhamaaste. Bari islaamummaa amma seenee